Zena nagaan siif haa ta'u akkam nagaadha nagaadha. Waa'ee obboleettii keenya ilaallatee waan si duukaa haasa'uu barbaade. Innis maal seete yuutuubii garaa irratti obboleettii keenya warqii buli dhaloonni ishee kan walaayittaadha jedhanii haasaa mucaan ishiin kun meettaa roobidha. Ganda dullaa kan jedhamutti kan ishiin dhalatte. Kan ishiin gara biyya kanaa dhuftes akkas waggaa 2 reefu guutti. Obboleettiin kun baddee tarara hojjetti garuu immoo haasa'aamu kontiraata jedhanii bakka seenaa garaa haasa'u. Soba duumessa hin qabne bakka soba adii namni garuu caafidha soba isaan immoo walakkaadhumaa sobe dhalli namaa maaliif hubannaa yoo qabaanne lammiin keenya kun sobaan yommuu wanta ta'e haasaan miidhama guddaan yommuu irra ga'u obboleettii kana gargaarsumaaf illee haaluma kamiin namoota gaafachuun haalli isaa nutti ulfaatee baay'ee canna qabna warri immoo gargaarsa sin gargaarra jedhanii dubbatan bakka seenaa isaa nu qorataniituma nu duukaa daadachaan malee namumti garaa isaanii laafee kana buusee hin jiru soba fakkaata maali bakka yuutuubiin FB'n WhatsApp imoon waamuma mucaa kana haasaa maaliif qabatamaan tokko achi keessatti wanti argame tokko hin jiru haasa'uu malee. Kanaaf lammii jechuun immoo dimmaasha ofii jechuudha. Dimmaanyi ofii immoo yommuu biyyeerraa uumamee akkuma caafata keessatti jiru biyyeerraa uumamtanii biyyeetti deebi'aa jedhe malee firiijii keessa goggogaati muka ta'aati yookiis immoo goggoganii taa'uun in ulfaata. Nuti garuu guduuffannee gaadaa kaawwanna obboleettiin keenya kun immoo guduuffadhuma kana dhabde akkuma nama tokko hojjedhee milkaa'ee daa'ima koo gargaaree haadha daa'imaa afuriiti mucattiin kun. Gargaareetinan maatii koo jabeessee guddifadhattee biyyaa baate garuu immoo inni iyyuu ta'uu dide carraadha namni carraa jiraata nuti boru duunii har'a duunii daqiiqaa tokko gidduutti wanti ta'amu hin beekamu haalli nuti ittiin duunu caaffamee jira kan isaanii balaa konkolaataatiin obboleeyyan keenya of biraa dhabna balaan kun baay'ee babal'atee baay'ate dhimee keenya immoo yeroodhuma baay'ee kadhatuma torbee darbee keessatti waa'ee obboleettii keenyaa kadhachaa turre ayyaantu balaa konkolaataatiin Beerut keessatti kan duute ishiidhaan achitti immoo waa'ee obboleettii keenya Saaraa kan jedhamtu tokkodha kan nuti lammii gargaarsa gaafachaa turre. Imbaasii qabna yaada imbaasiin nu gargaara jedhee mootummaan as kaa'e imbaasii zin jedhee yaaduma tokko wanti inni nu gargaaru hin jiru. Batalaa gadi fageessee kanaan ani beeku waa'ee imbaasii yeroo obboleettiin keenya Saaraan duute keessatti imbaasii keenya otoo hin taane imbaasii Beerututti nu gargaareetu obboleettiin keenya gara biyya ishii tasaafarte reeffi yeroo isaan keessatti reeffa obboleettii keenya baan'ee nuti barraadiin nurratti qoxxuraa ture keessatti imbaasii maal godhaa warra sirban ayyaanaaf bara haaraatiif gara kana fidaniitu warra sirbanii biizaa hojjechaa turan isaan. Nuti immoo garuu reeffa goggogaa firiijii nurratti qoxxuraa turre. Nuti karaarra dhaabannee dhugaa rabbiitiif taanaan suura ishee qabanneeti kan ilmoon namaa kadhateetu obboleettii kana biyyeetti gadi make. Silaa agayoo naasumaa reeffi ishii firiijii keessatti goggoga. Isas immoo obboleettii kanas akkasitti gargaarsa gaafanna jennaan bakka miqirqirii dhumti isaa dhabame garatti gaafannu dhabne. Obboleettiin kun du'uun ishii dhugaadha. Garuu immoo kanaas amutu somni baay'ate malee maaliif akka ta'e sana dhibee garuu namni tokko nu gidduudha yommuu goddolutti biyya ormaa keessatti odoo ihiineeyyuu eenyumtuu iyya keenya bu'aa buusee nuuf hin mirmatu ati naaf hin mirmanne ani siif hin mirmanne gaafa ta'e eenyuree kan nuun mirmatu obboleettii keenyaaf haa mirmannu obboleettii keenyaaf harka keenya walaa qabannu bileessa obboleettii keenya kana gara maatiitti namni maatii dhabe hin jiru namni haadha dhabe hin jiru haati ofii torbee 2 dirasii nyaata malee boo'ichatti amma miidhamu maatiin ishiinillee itti gortee boqotteerti ishiinillee itti gorteeti zim jetteerti maatii ishii ganamaa galgala keessummaan itti yaa'e ba'anii too'iyyuu turtee ishiin qanii 2 bulle kan dhaga'an maatiin ishii. Piliis obboleettii kana gargaaru piliis obboleettii kana gargaaru dhugaadhaan baay'ee miidhame du'a isheetti garuu immoo wanti godhuuf nan dhabe.